Makanya memilih ila lamati chan. Karena kuni manni kuni kan ewti cura kan hundu mati chan haleluya. Waaqayyo yeroo ka'u nama kaasa malee gadi bu'u agarra. Gabu bu'ee nani ma kuni yoo hinafti yoo sana. Haftee isa gubbaatti galla sabii haritti gadi bu'u ni ofiyati. Asu warruma asii walitti fida maleessa. Ameen gabu'ee nani irraawwate abbaan fookii abbaan bibileeni abbaan maali eessa raqa. Gubbara gacaan haleluya. Kanaaf manni kanaa olii itti fi miidhagu eessa jira? Gubbas jira haleluya. Kanaaf hundumti keessan virtually kan ilaaltu illee asijjiitan illee waaqayyo dachaa qabeenyaadhaan hojiidhaan hafuuraan isin eebbisu ulfaadhaa akka isin eebbisu jedha. warra waan waaqayyo isaanii kennerraati kennaa kana nuugumachan injiinar Taliila harka keessanitti qaba ammas waaqayyo eebbisuutti jedhani hunduma keessan waaqayyo eebbisu amma kanatti aansuudhaan yerootti keekii murruu ta'a sana fuuldura garuu raajinal tokko waltajjiitti deebi'anii kadhannaa gabaabaa akka nuuf taasisanii tole kanattansi sagantaleen nuti qabnu yeroo keekiif yerootti waaqayyoon waaqeffannu yerootti waaqayyoon jajannu hin qabaanna kanaaf amma gidduutti jechuudha kanan isin beeksisu konkolaataan lakkoofsi gabateessaa 25 karaa cufee jira nuuf saaqaa isiniin jechaa jiru 25 daandii cufee waan jiruufi nuuf saaqaa isiniin jedhanii jiru kanaaf yeroo kana jechuudha yerootti walii wajjin waaqayyoon waaqeffannu qabaanna buleessi keenya faarfataa guutuu shifarraa gara kanatti as kottu guutuu bakka jirtuuti gara kanatti si barbaanna agasitti luboonni kun waltajjiitti isin deebisaa gabaa dabalatee jechuudha keessummoota yerootti keekii murruu ta'a jechuudha luboota keenya kallattiidhaan gara kanatti as kotta sa'aatiin keenya deddeemaa waan jiruuf nu ariifadhu naan jedhanii jiru kanaaf yeroo kana gara kanatti as dhuftu as kottaa gara kanatti ol kottaa luboonni keenya gara kanatti gara kanatti kotumaatii isaa wajjini eeyyedo gara walakkaa kanaatti skottu tole yeroo kana keekii kana murraa keekiin kun arjoomaatiin kan inni dhufee namatu nuuf arjoome jechuudha skylight kanaaf
wajjin waaqayyoon waaqeffachaa gara sagantaa taanutti dabarraa gara xumuraarra jirra jechuudha. Luboota keenya iddoo isaaniitti nu deebi'aa kabajani. Amaleedhaan naa teessisaa deebisaati. Akkuma beekamu hanganna sii qindeeffatutti dheeti. Egaa manni obboleessa keenya kabaa fidoo bifa kana fakkaatuun bareedee miidhagee dhaabbatee jira. Koreen eebba kanaaf qindeeffamanii kabaan mana kanatti dursee galuu waan qabuu fi waan qaban irraati soofaadhaa fi daayiningii qofaadha jechuudha kan isaan mana kanatti galchanii fi jiranii. Kanaaf darbiin gara olii fi wantooti baay'een meeshaan mana kana keessa jiru hoomtuun jiru jechuudha. Egaa duwwaa ta'es akka isatti hin qorrinee fi akkuma kanaan dura gochaa turtan waan jalqabdan kana namoonni immoo ani ishee kanaan itti guutuu danda'a kabaadhaaf waan kanaan itti dabalaa fi jettanii jechuudha. Booddee yeroo daawwattanii achitti jechuudha koreen isin gaafatan jiru isaanitti beeksisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ishee kana kabajaatiif jaalala guddaatiin isin gaafanna. Deddeebinee isin dhamaasuudhaaf miti. Namni waanuma danda'u akka godhuuf malee isin dhamaasuuf akka hin taane akka nu hubattaniif. Amoo gara kanatti kottu amoon. Warra dandeenyu dhaabbanni faarfannaa. Sakiti pai ol magitif warke fi metin fetu an kamno selana onor kafutu galatarsa mijra notne segalate fanna wagayo bagenya wa ego sakiti pai ol magitif warke fi metin fetu an kamno selana onor kafutu galatarsa segalate fanna wagayo bagenya wa ego sakiti pai ol magitif warke fi metin fetu an kamno selana onor kafutu galata dabala segalate fanna wagayo bagenya wa ego sakiti pai ol magitif warke fi metin fetu an kamno selana ase argine ranu daga gargarsa